malee Abiraam bu'ee tokko illee hin jiru. Aduuta yookiin immoo fakkeessitoota jedhamneerra. Amma jireenya hin qabdanii jireenya mataa keessanii hin jiraattanii jireenya keenya keessaa maaliif hin baane tasgabbooftanii seera. Ruuttaa gaa'ila kana diiguun sirrii miti. Lakkiin diigini maaliif hin jedhii waan argitan jettan Abiraam inni ishii siin jette kun sirrii miti dhaabii asitti hojii dhalatanii obboleettii wajjin dhalatanii yeroo qo'attaftan ni jira jechuudha. Akka garuu Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha ana bira nagaadha simbiras nagaan guutuun akka jiru abdiif amantii guddaa qaba siniin jecha egaa Abeel fa'ii dhufaniitu jiru jechuudha. Nuti kibbii kana keessa kan seenne Abiraam faana ture. Abiraam immoo bilbilamnaan nu bira deemetu jira. Haa ta'u malee erga deebi'u bu'aadha kan inni adeemaa jiru yoo jedhanii dubbataniitu jiru jechuudha. Ani kan hin jedhu ittiin fakkeessa diraamaa isaaniiti malee Abiraam bu'ee tokkollee hin jiru. Haati manaansaa kan jetteeni gaa'ila kana sirreessiitii dubartoota of jalaa baasiitii waliin jiraanna. Garuu immoo kun edda ta'uu baatee ani samanaan kiyyaa akka tarsa'uun barbaada jette malee isa reebdetoo miti kan isa bochisu maalidha waan Abiraam bu'ee tokkollee hin qabu jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee egaa akka isaan jedhanitti waan baay'ee ta'anii sababii isaaniittidhaanii abaaramneerra. Gantoota sinii kaadota yookiin immoo fakkeessitoota jedhamneerra amma bofa jedhamni abaaramnutti nuti garuu eenyumattiyyuu fakkeessinee hin beennu. Gatii guddaa baafne guyyaa ayyaanaa galleet qucullee qayyaranna jennaani lakkii asuma uffattu nuun jedhee Abiraamii kansaa uffata ayyaanaa nuuf kenne jedhaniiru jechuudha. Dhugaadha jechuudha. Nama sadiidhaa fi kansaanitti qamisii sana faana Ruutaalattis qamisii isaa argeera akkasumallee kan Abiraam faana jechuudha. Eenyudha Abeel akkasumas immoo Buruuk tokko eenyunni jira bichaa jechuudha isaanidha jechuudha. Uffatanii too jiru jechuudha. Haa ta'u malee gaannaa Ruuttaan baatuu eeganii Ruuttaa maalidha gaafa jedhaniin maal barbaaddanii an deemaan jira isayyuu immoo kaameeraa qabattanii dhaabbattanii na eeddanii sababni isaa maali jennaan waa'een keessan kaameerumaan odeeffamaa ture waan ta'eef nutis kanaaf jenneetidha wanti si gaafannu immoo Abiraam hiriyaan keenya osoo bu'aa deemuu arginee jirra gaafa jedhaniini sin jireenya hin qabdanii jireenya mataa keessanii hin jiraattanii jireenya keenya keessaa maaliif hin baane jetteen jechuudha. Akkamittiin jireenya kee keessaa baana garuu haa ta'u maleeyyuu ani jireenya kee keessaa ergan bahee tureera jedheen jechuudha Abeeli. Ishiin immoo jireenya koo keessaa waan baate tokkollee hin qabdu turtee achuma keessa dhaabbattee jirta waan baate tokkollee hin qabdu jettuun dubbattee jirti. Ani kan kee keessaa baheera garuullee kanii hiriyaa kootii keessaa hin baane jedheen jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdanii Ruuttaa fi Abiraam adda miti. Isaan foon tokkodha. Akka wangeelli jedhuttis akka beekamuttis jechuudha. Akkamittidhaan namoota gaa'ila dhaabbatan isaan hiriyaa alarraa miti yookiin jalalleewwan miti adda baastee ilaaluu dandeesse. Sin dhiira jedhamtanii waamamuun keessan hin taane ture. Maaliif dhiira taatanii wanta hin argamneef jechuudha. Akkamitti adda baasuu dandeesse? Kuni garuu yaada gufannaa yookiin immoo yaada hir'uu maakeetii agarsiisa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa sana booda nuti fakkeessinee hin beennu. Jireenya mataa keenyas ni qabna. Garuu immoo yeroo sin gaa'illi haa diigamu samanaa koo tarsaasi jetteuni sirrii miti. Samanaa tarsaasuun gatii hin qabaatu gatii hin godhatu jennaan inni kun anaa fi isa ilaallata waan hin godhus anatu beeka. Kaleessa yuu as keessa turtaniittu wanti sin furmaata fiddan tokkollee hin jiru. Waan kamiyyuu isinitti hime deebiin sin fiddan hin jiru yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Akkamittiin akkas nuun jetta nuti waa'ee keessaniidhaaf jennee waan baay'ee taanerraa bu'aa baay'ee baanerra yoo jedhan dubbatan jechuudha. Wantumti sin gootan tokkollee hin jiru jetteeni jechuudha. Sana booda hin fakkeessitu.
akkasumas illee akkamittiin hin fakkeessitu nuun jetta nuti namadha waan taaneef wantoonni baay'een nutti dhagahamuu danda'a kanaaf iyyuu simmeetawwi taatee aartee waan argiteen dubbatini jechaani turan jechuudha egaa ani immoo asirratti kan hin dubbadhu jechuudha ishiini abbaa manaa Shifaanaa waa'ee diigumsa gaa'ela isheetiin haasawaa turte jechuudha fakkeenyaaf sin caalaa Ruutaanii waa'ee gaa'elaa ni beekti jechuudha sin gaa'elli maal akka ta'e waan argitan tokkollee hin qabdanis gaa'elli maal kan jedhamu sin beektan haa ta'u malee Ruutaan gaa'elatti seentee argiteetoo jirti gaa'ela diiguun sirrii miti moo sirrii miti kan jedhu ni beekti jechuudha isa biraan aarteetu isa faana waliin haasoftee haala mijataa keessa hin jirtu bu'aa turte daandirra dhaabbattanii inni sin eeddanii jechuudha waa'ee kanaa gaafachuu dandeessan maalidha dhugumaan yaada mataa keessanii yookiin immoo fi'uu yuutubii keessanii kan hin barbaanne irraatiin kanaaf jechuudha mucayyoon kun edda haara galfattee tasgabbooftee booddee Ruutaa akkamittiin akkanatti yaaduu dandeesse jettanii maalidhaaf ishee hin gaafatina keessaayyuu jechuudha Habeel Ruutaa irratti akkanattidhaan eenyutu aboo fi aangoo sii kenne haadha manaa hiriyaa keetii yoo taateetti ta'ee jechuudha akkamittiin akkattiin itti dubbachuu dandeesse nuti waan baay'ee simmi calli jenneerraa akkasumas immoo kan koo dhaggeeffadhaa na dubbadha jettee anatu beeka jetteetoo dubbatteetoo jirta jechuudha heenyu mirga sii kenne heenyu haboo sii kenne akka takkattiidhaan itti haasoftu jechuudha lammata irratti immoo Abiraam jechuudha hiriyoonni kee hanga haadha manaa kee akkanattiidhaanii daffaranii ol seenanii bakka barbaadanitti ishii dhaabanii haasofsiisan maaliif bakka laatteef dhugaan siin jedhe jechuudha kanaaf iyyuu ta'uu hin qabu jechuudha innati ittiin mormitu maalidha isa biraadhaan dubartii garaatti baattudha jechuudha nuti dubartii garaatti baattuudhaaf iddoo yeroo kennamu koottaas taa'ii gaafa jedhamu kabajni gaafa laatamuuf namni harka qabee gaafa shirran dabaatu harka qabee gaafa randa baasu kan beennu jechuudha sin garuu jechuudha achi dhaabbachaa ooltee isa faana haasawaa oolteetu dhufte sin immoo asitti ganaa dhaabdanii haasofsiistu jechuudha illiinaan keessan sammuun keessan akkamitti yaada qo'a tasgabbeessitanii teessistanii kaaffee wayitti qaxartanii yookiin immoo yeroo biraa qabbaneessitanii tasgabbooftanii seeraan Ruutaa gaa'ela kana diiguun sirrii miti lakkiin diiginii maaliif hin jedhinanii Ruutaan gaa'ela diiguu kan barbaadde gaa'ela kana caalu yookiin immoo jireenya kana caalutu jira jetteeti miti humna ishiitii ol ta'e waan mul'ateef jechuudha fakkeenyaaf zimmi si'alaa jedheera yookiin immoo calsi'alaa jedheera kan siin jettee gaafa ati dubartii fiddee fi dhuftuyyuu oma siin hin jenneet ela sammuun kee akkatti yaadu gaarii yaadu xuraa'ummaa yaada kanatti jetteen jechuudha maal akka ishii yaaddu barbaadde ati mee Abeelii kanatti yaadaa jirtu elaa Ruutaanis Ermeelaanis Abiraam faana ajiraatanii rakkoo tokkollee hin qabu jettee yaaddee jirta simiti ka Ruutaan waan ati Ruutaan taaneefi yaadni kun sitti dhagahamuu hin danda'u oma sitti fakkaachuu hin danda'u jechuudha garuu immoo boruun sinitti fakkaata jechuudha kanaaf iyyuu dhiisaanii bakka dhiisaanii jecha immoo maal jettee bofti yeroo hunqulaalii buusuu bofaaf ta'uu isaatii fi simbira ta'uu isaa kan ittiin beekamu yeroo caacutiin sabaate waan akkasii jetteettiin jechuudha inna jecha baay'ee beektaa jedhaniiniitoo jiru harkanaa rukutaa jetteen jechuudha dargaggeessa sadii dhaabbatanii jechuudha urguftee jechuudha urgufsiistee jechuudha waan gootus waan hojjechaa jirtus ni beektee jechuudha kan sin ajaa'ibu jechuudha kaleessa gaafa faana haasoftee deemte sana jechuudha callistee gara manaa miti kan galte bakkeen deemuu qaba jetteenii turte mitire akkasumas illee bilbila yeroo baay'ee fufuutee ilaalaa turte Ruutaan jechuudha inni kun maalidha nama faana walii galanii jechuudha akka seeraatti seera geessite jechuudha miini mana sana keessa jiru tokko akka hin gurguramne akka ba'uu hin dandeenye jechuudha iggidaatti gootee jirti jechuudha kana jechuudha iggidaatti gootee waan hundumti konkolaataa mi'a mana keessaa mulusa iggidaatti gootee jirti jechuudha Abiraam garuu deemuudhaaf akka jiru ni beekte jechuudha deebichi Abiraamii akkami jennaan deemichi Abiraam
rakkoo tokko illee hin qabu. Maaliif jennaan osoo badii baay'ee ta'e hojjeteera ta'e akka inni hin deemneef seerri cufsiisuu hin danda'a. Garuu immoo badii hin goone deemuu hin danda'a gara barbaadetti. Amma garuu maal goone nuti qabeenyi akka hin sochoone akka hin gurguramne akka hin geeddaramne godhamee qabameera. Kuni hundisaa yoo kan dhufe immoo edda ishii faana walitti dhufanii waan ta'eef jedhameetoo dubbatameetoo jira jechuudha. Kanaaf hin carcarina. Abeel ati dhimma baaste tokko illee hin jiru. Ani eenyu faana jettee ani obboleessa Abiraam eenyudha. Isa faana wallollee Abiraam faana wallollee kan jettu sana jechuudha. Efreem faana wallollee maal taanee kan jettu jechuudha. Dhimma mataa keetiidhaan wallolte. Maaliif akkas gootaa? Maaliif roottaa wajjin hin taatas hin jedhan. Gaaf sana duuba deebitee immoo Abiraam wajjin hin taate. Amma immoo hojii badiisaa gaa'ila irratti jechuudha. Hiriyummaa biraa akka inni fidu taasisnaan amma immoo isa wajjiniidhaan waan jibbamteef hojiin kee waan siin taaneef isa wajjin hojii hojjechaa jirta jechuudha. Maali rakkoon keessan? Anatu gaa'ila roottaa jiraataa jetteem roottaaf Abiraam malee jireenyi nuuf hin ta'u jettan hin baane. Dhiisaa bakka haa jiraatan akka barbaadan haa godhan bakka jireenya mataa isaaniiti. Jiraadhaa jireenya mataa keessanii isiniin jette bakka baga isiniin jette dhugaa rabbiin isiniin jette. Of danda'aati hojjedhaa. Ji'amma kanaa eessa turtan? Maaliif amma fichiin ga'utti maaliif eegdan? Maaliif hin araarsine? Maaliif nagaan buusifne? Kaameraa qabattanii nama lama araarsuudhaaf bu'aa bahiin kun hundumtu amma ishii immoo dubbistan yookiin immoo amma ishiidhaan waan argitan jettan Abiraam inni ishii siin jette kun sirrii miti dhaabe asitti iddoo kanatti kutii jettaniini isatti maacaanaan hin godhina. Isaan maan dhaabina? Isni waan haaruuf waan tokko sirriitti dubbattaniitti yoo ta'e kana dhiisaachi kanaaf na waamtanii jedhee waan sinirraa baqatuufi ishee irratti dhuftaniitoo xibbee taphachuu barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu siniif hin taane jechuudha. Isa kanadhaa waan cal jetteetti fakkaatiin ishiin yoo nama hin qabne yoo ta'e hojii siniif hojjechaa jirti jechuudha. Obboleetti ishii tokkos jechuudha. Gaa'ela diiguun maal jechuun qabattessee jechuudha isaanis achi jechuudha. Wanti sangatii baasan tokko illee hin jiru jechuudha. Kaleessa inni iyyiti turte jechuudha. Yeroo tokko beektu wajjin dhalattanii obboleessa wajjin dhalattanii obboleettii wajjin dhalattanii yeroo qobaatti haftan ni jira jechuudha. Har'a garuu nama dhabuun obboleessa dhabuun hiriyaa dhabuun immoo jabduudha jechuudha. Ishiinuu jabduudha waan barbaadde gochuu dandeessi jechuudha. Osoo ishiin hanga kana cannaqamtee ji'a 8 muluu jechuudha. Baay'een isayyuu maal jedhu kumtaala garaatti baatte dhala miti hin fakkeessiti. Gaaf sanas dubbatteetti hin fakkeessiti meenaan jettanii garaatti hin baattu naan jettanii akkamitti nan saba fuulduratti fakkeessaa jette. Akkasumallee Abiraamillee dubbateera garaatti baachummaa ishii sobadha jettanii dhugaadha jedhee jira jechuudha. Akkamitti akkasiin kanaa sa'uu dandeessan hin beekne jechuudha. Isa yookaan kanaa sa'uu shaamarranidha jechuudha. Innaa isa kanadha. Egaa Waaqayyo gaariidha waan hundumaa keessatti isiniin jedha. Wanta ta'ummoo waliin ilaalla. Garuu dubbiin Abiraam haasawaan Abiraam gaarii hin turre. Borukeen gatii baasee fidee dhufee isa jedhames sobadha. Yaada mataa isaaniitti fidatanii dhufanii kan isaanii mijeeffachuudhaafidha. Wanti hundumtiyyuu jechuudha. Wanduma likki isinitti himte isiniin jedha. Asumaan qeddoo YouTube immoo subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha.